Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa har'aas deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin mata duree boqonnaa lama jala kiyyubootaa fi kiyyubruutota kan jiru. Kiyyubootaa fi kiyyubruutota kan jiru. Egaa kiyyubii jechuun maal jechuudha jennee yookaan kiyyubii jechuu fi kiyyubruut jechuun maal jechuudha? Jechi kun lamaan waliif garagaltoo waliiti yookiin faallaa waliiti jechuudha. Kiyyubii jechuun lakkoofsa tokko mataa isaatiin si'a sadii baay'isuu jechuu yoo ta'u, kiyyubruutii jechuun ammoo lakkoofsa kamtu mataa isaatiin si'a sadii baay'atee lakkoofsa tokko kan kenne gara jalqaba inni irraa dhufe sanitti deebisuu jechuudha. Mee kiyyubii lakkoofsota raashinaalii kan jedhu haa ilaallu. Asuma fakkeenya 12 kana lakkoofsota 0 takka 8 64 300 fi 43 yeroo hubattu hundi isaanii lakkoofsota. Yeroo lakkoofsi tokko ofii isaatiin si'a sadii baay'atuun kanneen armaan gadii kanneen argamanidha jedha. Isaanis fakkeenyaaf 0 jechuun 0 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ifne 0 mataa. Kana jechuun 0 kiyyubii jechuudha. 0 kiyyubiin 0 mataa waan ta'eef. 8 jechuun ammoo 2 baay'isuu 2 si'a sadii mataa isaatiin yoo baay'ifne 2 kiyyubii yookiin walqixa 8 dhufa jechuudha. Akkasuma 64 jechuunis 4 baay'isuu 4 yookiin 4 kiyyubii jechuudha. 4 kiyyubii. Asumaan gaa kiyyubruutii yoo jenne 64 kana kiyyubruutii yoo goone kan nuti argannu 4 jechuudha. Inni biraa 343 jechuun 7 baay'isuu 7 paaworii 3 yookiin 7 kiyyubii jechuudha. Akkasuma gaan garagaltoo isaa kiyyubruut yoo goone 343 kun kiyyubruut yoo ta'e 7 nuu kennaa jechuudha. Kana jechuun 7 si'a sadii mataa isaatiin baay'ateeti 343 nuuf kenna waan ta'eef. Mee kallattumaan gara hiikoo kiyyubii kanatti haa deemnu. Lakkoofsa kennamee kiyyubii taasisuu jechuun lakkoofsa kana si'a sadii mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa raashinaalii lama xaafiyyaa kamiifuu yaan walqixa xaa kiyyubii yoo ta'e yaan kiyyubii xaati jedhama. Yaan kiyyubii xaati. Kana jechuun xaan si'a sadii waliin baay'ateeti yaa kenna jechuudha. Yookiin xaa kiyyubiin walqixa yaa ta'a jechuudha. Mallattoodhaanis yeroo ibsinu xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e xaa kiyyubiin jechuun xaa baay'isuu xaa si'a sadii jechuudha. Yommuu dubbifnu xaa kiyyubii yookiin xaa paaworii 3 jedhamee dubbifama jechuudha. Xaa paaworii 3 jedhamee dubbifama. Mee fakkeenya 13 kana haa ilaallu. Fakkeenya 13 kanarratti akkuma mul'atutti 4 kiyyubii yookiin 4 paaworii 3 kana 4 baay'isuu 4 walqixa 64. Kanaaf 64 kiyyubii 4ti jechuu isaan nu agarsiisa. Inni bira lammaffaa irratti 2.3 kiyyubii jechuun 2.3 kiyyubii godhi jechuun 2.3 baay'isuu 2.3 si'a sadii mataa isaatiin baay'isuudha. Kunis 12.67. Kanaaf 12.67 kun kiyyubii 2.3ti jechuu isaan nu agarsiisa. Akkasumas negatiiva 9 kiyyubii jechuun negatiiva 9 baay'isuu negatiiva 9 walqixa negatiiva 729 kennaa jechuudha. Negatiiva 729 kiyyubii negatiiva 9ti. Kana jechuun asirratti kiyyubiin kun negatiiva 9 kiyyubii yeroo goonu negatiivni si'a maangoon negatiivuma bu'aan isaa kanaan dura jennee turre waan ta'eef bu'aan isaa negatiivni
si'a sadii yogguu waliin baay'atee deebi'ee firiin argamu sanis negatiivaan ta'a jechuudha. Kanaaf 729 kunis negatiiva ta'ee taa'e jechuudha. Inni biraa jaha kiyubii jechuun jaha baay'isuu jaha 216 kana. Kanaaf 216 kiyubii jahaati. Akkasumallee duwwaa tuqaa lama kiyubii jechuun duwwaa tuqaa lama baay'isuu duwwaa tuqaa lama baay'isuu duwwaa tuqaa lama. Kana jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 8 nu kenna jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 8 kiyubii duwwaa tuqaa lamaati. Gaafa ibsinu kiyubii duwwaa tuqaa lamaati. Mee akkasumas gara hiikoo 2.5tti haa deemnu. Lakkoofsi raashinaalii aan kiyubii sirrii kan jedhamu lakkoofsi raashinaalii aan kiyubii sirrii kan jedhamu yoo kiyubii lakkoofsa raashinaalii baa ta'edha. Kunis aan walqixanataa kiyubii baa ta'edha. Aan walqixanataa kiyubii baa ta'edha. Kana jechuun lakkoofsi raashinaalii aan kiyubii sirriiti. Kiyubii sirriiti kan jedhamu lakkoofsi mataa isaatiin si'a sadii baay'atee lakkoofsa kana kennu a kana kennu baa kan jedhamu yoo jiraatedha jechuu fedheeti. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti negatiiva takka kiyubii sirriiti negatiiva 8 kiyubii sirriiti negatiivni 27 kiyubii sirriiti. Akkasuma negatiiva 64 kiyubii sirriiti negatiiva 125 illee kiyubii sirriiti. Zeeroon kiyubii sirrii takka kiyubii sirriiti 8 kiyubii sirriiti. Akkasumallee 27 kiyubii sirrii 64 kiyubii sirrii fi 125 illee kiyubii sirriiti. Lakkoofsota kiyubii sirrii ta'anii jechuu isaan kun hundinuu. Kana jechuun lakkoofsa kana yoonii fi ilaalle takka negatiivni takka si'a sadii masaatiin yoo baay'ate negatiivuma takka kenna. Akkasumallee negatiivni 8 jechuun negatiivni 2 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate negatiiva 8 kenna. Negatiiva 27 kan kennus negatiiva 3 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate. Negatiiva 64 jechuun immoo negatiivni 4 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate. Negatiiva 25 kan kennulleen 5 mataa isaatiin si'a sadii negatiivni 5 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate. Zeeroolleen akkasuma zeeroon si'a sadii mataa isaatiin yoo baay'ate. Takka mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate takkuma nuu kenna. 2 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate 8 nuu kenna. 3 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate 27 nuu kenna. Akkasumallee 4 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate 64 nuu kenna. 5 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ate illee akkasuma 125 nuu kenna jechuudha. Mee lammaffaan maal jedha asuma jalatti 12 lakkoofsa kiyubii sirrii miti. Sababni isaas lakkoofsi raashinaalii xaa kan 12 walqixa xaa kiyubii dhugoomsu waan hin jirreef lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee si'a sadii baay'atee 12 kana nuu kennu waan hin jirreef kiyubii sirrii miti jennaan jechuudha. Hubadhu a baay'isuun baan yookiin abaa kiyubiin walqixa ni ta'a. A kiyubii baa kiyubii jechuudha. Kana jechuun yoonii fi a fi baan hammattuu keessa jiraatanii kiyubiin isaan lamaaniif yoo jiraate kana jechuun yoo adda babaafne a kiyubii baa kiyubii jennes waluma qixaa jechuudha. Lammaffaa irratti malee a irra baa kiyubii isaan lachituuf hammattuu keessatti goone a irra baa kiyubii yoo goone adda baafnee a kiyubii irra baa kiyubii jechuu dandeenya jechuudha. Kiyubii sirrii barbaaduuf tooftaalee adda addaatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kiyubii sirrii san argachuuf jechuudha. Tokkoffaan tooftaa koobxiin diddiirsuu fayyadamu. Tooftaa mala koobxiitiin diddiirsuu fayyadamu. Mee fakkeenya 15 ilaallu. Kanneen armaan gadii kiyubii sirrii ta'uu yookiin ta'uu dhabuu adda baasu jedha. 216 akkamitti addaan babaasuu dandeenya? 216 kana jechuun hirmaattota koobxiitiin gaafa diddiirsinu 2 kiyubii baay'isuu 3 kiyubiiti. Kana jechuun 2 kiyubii baay'isuu 3 kiyubii isaan lachuu kiyubiif gubbaa qaban waan ta'eef 2 baay'isuu 3 qofa waliif fudhannee 6 ta'a. Kiyubii mataarraa isaan lachuutiifuu takka fudhanna. Kanaafuu 6 kiyubiin kiyubii sirriiti jechuudha. Kiyubii sirriiti. Kanaafuu 216 kiyubii sirriiti jennaani. Inni biraa 27 jala 64 kiyubii sirriiti moo kiyubii sirriiti?
miti kan jedhu adda baasuudhaaf maal goona? Hirmaattota koobxiitiin diddiirsina. Fakkeenyaaf koobxiin inni jalqaba hiramuufii danda'u 27 kun sadiif hirama. Ammallee 9 ta'a. 9 illee sadiif hirama. 3 ta'a. 3 illee sadiif hirama. 3 ta'a. 27 kana gaa yeroo caccabsinee hirmaattota koobxiitiin diddiirsinu lakkoofsi nuti argannu san yoonii fi lakkoofsa maangoo ta'e wal fakkaataan maangoo ta'e argame kun kiyuubii sirriiti jedhama. Kana jechuun amma si'a sadii jira jechuun maangoo ta'e argame jechuudha. Akkasuma 64 illeen lamaaf yoo hirru lama lamaan jenne sadii sadiif yoo hirru 64 illeen maal ta'a hirmaattota koobxiitiin gaafa diddiirsinu 4 paaworii 3 yookiin 4 kiyuubii ta'a. 4 kun si'a sadii deddeebi'ee waan argameef kunis kiyuubii sirrii ta'a jechuudha. Akkasumallee 512 yoo fudhanne 512 kunis 8 kiyuubiitu 512 nuuf kenna jechuudha. Hirmaataan jalqabaa yookiin hirmaattonni koobxiin jalqaba nuti hirruuf lamaaf irraa akkasumallee lamaaf irree gaafa diddiirsine lamaa bakka sadiitu argama. Lamaa bakka sadii argamuun kun lamaan kun inni bakka sadii jiru hundisaatu sadii mataa isaa gubbaa qaba waan ta'eef isa sadeen gaafa waliin baay'ifnu 8 ta'a. 8 mataa gubbaa sadii qaba jechuun 8 sadii mataa isaatiin baay'ise jechuudha. Kunis 512 kenna. Kanaaf kiyuubii sirriitii jechuudha. Akkasumallee 3,375 yoo fudhanne as keessatti lakkoofsi koobxii 3 si'a 3 fi 5 si'a 3tu jira. Isaan 3 fi 5 yoo waliin baay'ifne 15 ta'a. Gubbaa isaaniitiin kiyuubiin isaan lachuutiif ta'a waan ta'eef 3 baay'isuu 5 15 ta'a. 15 kiyuubii jechuun 3,375 jechuudha. Kanaaf kiyuubii sirriidha. Akkasumallee 1,728 kiyuubii sirriiti. Kana jechuun lamaan as keessa jiru 2 si'a 3 baay'isuu 2 paaworii 3 baay'isuu 2 paaworii 3 baay'isuu 3 paaworii 3ti. Kana jechuun 2 paaworii 3 irraa qabu 2 jira waan ta'eef 2 baay'isuu 2 4 ta'a. 4 kiyuubii baay'isuu 3 kiyuubii jechuun 12 kiyuubii ta'a. 12 kiyuubii jechuun 1,728 ta'a. Kunis kiyuubii sirriiti. Okay. Inni itti aanu 500 kan jirudha. 500 keessatti 5 3 fi 2tu jira. 2 si'a 3 waan hin jirreef waan hin barreeffaminiif ekspoonentiin isaa 2 ekspoonentii 2 waan ta'ee jiruuf lakkoofsa 3 waan hin ta'iniif jechuudha. Paaworii lakkoofsa 2 yookiin ekspoonentii lakkoofsa 2 gubbaa akka gartee 5 kiyuubii ta'e kanatti waaniif 2 kiyuubii waan hin ta'iniif kun kiyuubii sirrii miti jennaani. Egaa mee har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo itti aanutti ammas yeroo gabaabaa booda walitti kan deebinu ta'a. Gilgaala dalaguudhaan kan walitti deebinu ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf maatii taatan laayikii sheer godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa jecha akkasuma immoo warreen maatii hin ta'in yeroo daawwattanitti koomentii naaf kaayaa. Anillee maatii akkaan isiniif ta'u isinillee saabskiraayib gochuudhaan maatii naaf ta'aadha. Akka maatii waliif taatan isinillee koomentii waliif kaayaa. Akka asirratti wal guddiftan kunis dhaamsa kiyyaa. Jajjabaadhaa galatoomaa. Hanga barnootatti aanu walitti deebinutti nagayaan naaf